Yaa hordoftoota eebbaaf beekoo maatiiwwanii fi hordoftoonnii fi deeggartoonni eebbaaf beekoo haati eebbaa dhukkubsattee kunoo as ciiftee dabaree eeggataa jirti. Maaloo kadhadhaa fi waaqayyoon du'aa godhaa fi kunoo dhukkubsattee bakka teessu dhabdee bakka ciiftu dhabdee dabaree eeggataa jirti. Dabaree eeggataa jirti. Baay'ee dhukkubsattee jirti. Hafuura baafachuu hin dandeenye. Kadhadhaa fi maaloo aduu keessan ciisin lakkee ade kaya aduu keessaas dhukkubaa amma immoo eebbaatti furraan kunoo adeen kunoo lubbuu keessa jira. Garmalee dhukkubsattee jirti. Kadhadhaa fi du'aa godhaa fi hafuuran baafattu. Hafuurri hin ba'u, gadi hin ba'u. Mataatii hanga miillaatti qabee jira karaa tokkoon jechuudha. Baay'ee dhukkubsattee jirti dhugaa. Maaloo kadhadhaa fi maaliif akka qorumsee akkasee nu qoru wallaalle. Baay'ee dhukkubsattee jirti. Ol jettee taa'uu dadhabdee kunoo amma dabareen ga'utti ni dhagaarra teessisaa jira. Yaalamaa dhiisteetee walgahii seentee jechuudha warri yaaltu. Waaqayyoon kadhadhaa fi maaloo du'aa godhaa fi warri haadha eebbaa jaallattanii, haadha eebbaa deeggartanii. Baay'ee dhukkubsattee jirti. Hafuuran baafattu. Maatiin hundumtuu faana dhukkubsatee faana bo'aa jira. Eebbuun immoo ishee malee rafu jettee isheenis nama sodaachifti. Bilbilannaa harkaa kufee kanaaf isinitti dukkanaa'e gidduudhaani. Du'aa godhaa fi maatii hundumaaf jechuudha. Maatii hundumaaf faana dhukkubsatee jira isiniin jedha. Haasa'u iyyuu nutti ulfaataa jira. Haasa'uun iyyuu nutti ulfaataa jira. Haasaan keenya yeroo hundumaa gurri diinaan dhagayini, gurri seexanaan dhagayin malee yeroo hundumaa haasaan keenya haasaadhuma rakkoo akka hin taane. Way gudii sadii jedhanii kanat ta'ee jenne yeroo hundumaa haasa'uun iyyuu natti ulfaataa jira isiniin jedha. Ol jedhii taa'ime. Kottu dhaqi marga keessa ciisi. Kottu dhaqi marga ciisi haa aduu keessa. Gaaddisa margarra ciisi ennaan didde. Shattaman godha. Maalan godha. Warratti yaaltu walgayettee deemtee akkaman godha. Namichi laaboraatoorii nu hojjeteyyuu koomishinitti argatan fakkaate dhufee ilaalee deebiidha. Nu ilaalee deemu waraqata nu harka irratti. Era laaboraatoorii miti? Laaboraatoorii isaa wuxxeetii sii kenna. Eessa?
Achi. Lakki bo? Dhugaa. Amma dhufeen akka toora kata laalee deemee achi seenee. Mucaasa guddaa sii kenna. Diisi abooti moo waan? Dhugaa rabbi. Maaliif siistamiidhaan hin argine ka waraqataan kun. Warri kaan siistamii miti. Waan saawwan waraqataa si ragaa kennuuf natti qaba fakkaata doktorichi. Kunoo laalla eeggataa irra dhaabattee. Lakki. Lakki. Yookiin dhimma biraa barbaade taa'anis waa'ee keenya miti. Tole. Isin eeggataa irra namichi. Mana mootummaa baqannee mana. Mana mootummaa baqannee mana dhuunfaas deemnaan humna keenyaan ol jedhanii kunoo mana mootummaatti nu erganii isiniin jenna. Hello. Wayyaa inni jedhu. Raaseen እስከታች ጥፍሮቼ መቀመጥ አልችልም። ተነፍሳለሁ ስል በጎን በኩል ይወጋጃል። አልቻልኩም። ገና ውጤት ላይ ነው። ትላንትና ራጅ አስነሱን። ዛሬ ደግሞ ላብራቶሪ አክታ ሰጠው። አሁን ደግሞ የውጤቶቹን ዛሬ ደም ምናምንም ጀመር። ምርመራ እነሱ እስከመድረስ ድረስ ፀሐይ ላይ ቁጭ ብያለሁ። ሆነ ቦታ ተኝ ይለኛል፣ ግን ምተኛበት አጣሁ። ልቀመጥ ብለሽ ነው ሁሉም እኮ እንትን ሜዳ እኮ ነው ይሄ። እንጃ። ኧረ በስመ አብ እኔ እኮ መስታገሻ ማታ ሰጡኝ፣ ግን ላቡ ላብ እንዳይመስልሽ አጠመቀኝ። ኧረ ችግር የለውም አትምጪ፣ ልጄ ላይ ሌላ በሽታ ይዘሽ ትሄጃለሽ። ብላ ነው ያለችው። በጣም ስታለቅስ በቃ ወሰድኳት፣ ማስክ አድርጌ ወሰድኳት። እኔ ጋር ስትመጣም ደግሞ ለጥ ብላ ነው የተኛችው። እግዚአብሔር እንደወደደ ያርግ። እሺ ባይሽ ቻው። እሺ ወይኔ የኔን በእናታችሁ